buqqa'uu qabdi malee maal jechuudha. Ani abbee koo guyyaa sadii dura awwaaletanii gaddarraan ka'ee dhufe kunoo gaabii fudhadheen dhufe amma qeebbeedha. Namoonni bosona jiru amma irratti dhukaafamaa jira. Gaddarraan ka'ee dhufe guyyaa 9 ta'ama akka aadaa naannoo kanaatti dhiiseen dhufeeniin sagaleen kana isinitti madda waan danda'amuun haasa'a jedhee. Mootummaa kanarraa irraa gattaa nuun jettu obbo Jawaar. Mootummaa kana baakii gootu mootummaa isa kaleessa Mallas Zeenaawii Hayilemaariyaam faan hoogganaa turan isa nutti dabarsee miidiyaan keessan gidaamii qotee bulaa 18 ajjeefame. Dr. Abiyyi maal jedhanii Adwaan lamaan titennu nuun jedhanii min ማለት ነው what does it mean? Adwaa kan Oromoodha. Seenaa isaan irraa ka'uu barbaadanii ni beekna. Waa'ee Kushayit civilization siidaa Aksum akka ni ta'e nan beeka kitaaba የታሪክ ኖታና የውግና ድርሰቶች jedhu dubbiseen jiran achi keessatti waan ibsame dhugaadhaan hundee qaroomina kuushi achiyyuu miti nuubiyaan iyyuu qarooma kuushi har'a garuu Oromoon Adwaa kileemii gochuu danda'a Tigraayin kileemii gochuu dandeenya nuun maaliif nu goomsitu Adwaa Tigraay keessa naannoo Tigraay saba afaansaa qabu saba aadaa mataa kansaa qabu turre jira maybe in the long past lafa Oromoo lafa kuushii ta'uu danda'a har'a garuu miti saba of danda'etu jira Adwaan lamaan titen ማለት እኮ ምን ለመምታት እንደሆነ እናውቃለን ምን ለማለት እንደሆነ ዶክተር ለማ መገርሳ ኢትዮጵያዊነት ሱስ ነው ረን ሱሚ ደሞ ሱሲ ለኢትዮጵያውያን ኦሮሞዳፍ yes ani namootani lakki summi da jedhani na lakki sus na washish na wadani nani maratani run jedhenan nama samuun saasir oromo ta'e obbo Lammaa Magarsaadha seenaa empire kana ni beeka dhee mana manan tarii moo hin beekan yoo ta'e waan biraa ta'uu danda'a beeku dheen amana akkamiin suusii ta'uu danda'a is it diplomatic approach haasaa diplomaasii jedheen shakkee ture dhaloota ola deemaa dargaggoota goggorsuudhaaf jecha isaan fayyadamanidha summiidha malee suusii ta'uu hin danda'u yes keessatti salphanne keessatti maqaa dhuunfaatiif maqaa sabaa dhabne keessatti arrabsamne impaayera Itoophiyaa yeroo seen Oromoof gaarii taate tokkollee hin jiru tarii Oromoon Itoophiyaa bifa haaraatiin yoo seen ijaaramte hin morma jedhee namanuun hin mormu garuu akka amma seen jirtutti the approach is to maintain the old empire the sick man of the horn isa warri Turkiidha the sick man of Europe jedhani Ottoman Turkish empire dhaan the sick man of the horn maaliif suphuuf adeemta Jawaar Mohammed la why maaliif it should be dismantled yes diigamee bifa haaraatiin ijaaramuu qaban jedha empire Itoophiyaa diigamee bifa haaraatiin if and if yoo seen mirga Oromoo kabajite Finfinnee Oromootti kennaa Dr. Abiyyi Ahmed maaliif Finfinnee Oromootti laanne maaliif Adwaanu gaafatu to divert the issue Oromoo asii gama ilaaliin jechuudha gama sana ilaalii kana dhiisiti magaalaa kana gaafa dhufanii daawwannaa godhanii barsiisaa miliyoon ol jirraa jedhama gaaffii gaafate waa'ee 45 waa'ee afaan Oromoo waan shishifi kana dhiisi ganaa gaanfa Afrikaa bulchinaa jedhanii akkamittiin ta'uu danda'a gaanfa Afrikaa Oromoon mana seeyyuun sirreeffanne let us first arrange our home mana keenya jalqabaa sirreeffannu sana booda biyya ollaatiif ta'uu dandeenya jalqabaa issue Oromoo haasa'uun nurra jira it is jecha faranjii tokkoon isinii kaasa kana isaan kun wallaalanii jechuu goomtan yeroo kana kaasuu jarri asirra jiran kun hundillee ni beeku Ben Johnson jedhama it is such a high time when everybody stands under the eave of his house and sings what he pleases waiting kun yeroo namni hundumtuu dafii mana isaa barandaa mana isaa jala dhaabatee waan isatti fakkaate sirba yoo ta'e faarfannaa yoo fakkaate faarfatuu yookaan sirbuudha mana namaa jala waa'ee Horn of Africa waa'ee maalii it is very stretching by one fago one hiidhata Oromoo dogoggorsuudhaaf siistama fayyadamamaa jirudha siistamni kun maaliif jennaan chaartara AU yookiin the former OAU 1964 magaalaa Kaayirootti murteeffamee ni beeknaaniin maal jedhanii murteessanii we maintain respect the colonial boundary jedhan Oromoon Keeniyaa keessa jira moo hin jiru Moyaalee Keeniyaatii hanga Naayiroobitti naannoo kiiloomeetirii 500 Oromoo duwwaa jira Oromoo Booranaa ofitti dabaluu dandeenya ree we can't Tanzania keessa Oromoon jiraachuu danda'a jiraan Uganda
ni jiruun warri tiksee jedhaman. Jara sana kileemii gochuu dandeenyaarra how on earth akkamitti hin dandeenyu wantoota jirantu nu daangeessachuudha. Gaanfa Afrikaa bulchinaa maaloodha. This is an illusion. Wantoota abjuu natti fakkaatan. Mee kottaa Oromiyaa cimsaatii yeroo sana Oromoo Amaaraafis warra kibbaa wajjin wal taanee Itoophiyaa haaraa ijaaruu yeroo kana dandeenya jedheen amanaan.